Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya kanneen muslimaa, kanneen kiristaanaa, kan dhiyoo jirtan, kan fagoo jirtan, kan naa gammaddanii fi kan naa rifattanis hedduu galatooma. Salaamtaan tiyya sumaanuu qilleensarraan sinaa geessu bakka jirtanitti. Garuu alhamdulillahi beetiin jira. Alhamdulillahi marra. Nuti duraanuu caasaan teenya dhibbaa dhibbatti. Jara diinaa saniifis himnee jira. Jawaadee baantanii fi faraatee baantan saniifis himnee jira. Yeroo sanuu viidiyoo keessa yoo dhageeffatan taate himeetiif hin jira. Amma nu harkaa qabdan malee caasaan keenya inni duuba jira. Jajjabeen humna. Nuti furgaatuun jajjabduun nuti. Nu duuba jirtii ta'aa fitti guddisinaan tuttuutaniituma jeetti himeetiin jira. Garuu ammoo hin dhagaan jarri beektaa. Asmaanuu qa obboleettiin tiyyaa fi hamsa firii kiyyaas hedduu takka haa galatoomanii. Maal yaadde? Maali? Waan keessa boo'ee isaa lafarraa taa'u maal akkas? Ammaa waaniin akkaan waaniin gartee yeroo isaan jiranitti sayyaadadheetiin akkatti qaqqabee yaa jaran isin argeetiin jira. Amma garuu goda seentan laalladha. Dabartee jirti. Isii bakka seentu haalaallattu isiidhaan Imimmaan deemtu dhiiga boochuus. Bakka seentan laalladha. Beheetiin jira alhamdulillahi boruun isinii dhufa. Ammaan isinii dhufeetu dhiiga boo'e. Ani maqaan kiyyaas hafarsaan. Isin duuba harkeetiin jira. Ellaa isin dhiirummaa teessan hin qabne. Maa kallattumaan dhuftanii dhiirummaa teessan hin qabina. Namni kamii waa nama godhee nama gabsee ilmee faadhaan nama diree nama qaba. Ani dhiira jaarsaa honi qabdaa jaarsi keetis dhiira si bira dhaabbatee maaliif humnaan hin qabin? Mee dhuftee maaliif? Ana gaarii maateeti. Tilifoona na jalaa kaasi. Si jalaa kaasee dhufte. Hayyee. Dafteetuma dhabgittee maaliif waan goota? Qabala shachoo gootee maan akka biyyoo feete. Jaarsi kee dhufee harka hojjetu micciree maan akka binaan dhiira akkasaati. qabala shachoo gootee si qabuun dandeessu. Maaliif dhiirummaa isaanii akkasii mul'atte faa? Sin qaban akkasitti sin qaban. Diina hedduu qabanii akkasitti sin qabanii. Tanneen diina maal qabdi yaa? Yeroo tamsi shorreessan takka akkasiin lafaan si dhoonaan alaaxool mana seenan. Hayyee amma maaltu sin baafachise baadiyyeetti? Maaltu sin baafachise baadiyyeetti? Abu baadiyyeetti. Namni garaa akkanaa qabu garaa akkanaa namni qabu duraanuma nama cinaan deddeemne nama maddiin deddeemne duraanuma leenca fittiin tuttu hin dhageeffadhu. Anu duraanuu leenca anaa taa'u anuu isin hin tuune dhuftanii wanna qabdanii maaltu jiratteeti? Maalummaa keetiin beekama jedhamu. Amma immoo garuu goda seentan laalladhaa isinii dhufeetiin jira. Yaa jawaate yaa formaate akkanatti isinii haftu. Ana zakkoo firii obboleessa kiyya abdi ilaa maammee nu hangi kun guutuunu isaan irratti tarkaanfii furachuu qabna. Nu hangi kun akka jirrutti isaan irratti. Awgaasuuf irraa beekkatanii. Dirqama furmaatee fi juwaatee adda ba'uu qaban. Awgaasuuf irraa beekkate. Jawaateen akkuma sanuuf irraa beekkate yaa formaate dubbiin siif haa galtu. Laal qaati rassi qiyatteeni boodanan dhiisu yoo akkanaan gabbee yoo akkanaan na harkatti waa ta'es ummanni isaanii nan dhiisu. Akkamitti dhiifna? Sodaa ja'uufi akkasitti harkanarra qaqqabdan. Ati maal taate abdi kasirra siitaniiti ani xiqqishoo kenna tuttan garuu akkas jee dachattiin isiraa kafala gaafa san xiqqishoo notumtan jee isin hin dhiisu dachattiin isiraa kafala garuu akkas ta'uun beeku sodaa ogusuu garaa keessa bucuu jechaa xiqqishoo kan na bira deddeebi'e jawaateen kee yaa furmaate akkasi beeku atis yaa jawaate duraanuu bakka gartee qoma baaftee hin dubbanne qoma baaftee dhiiratti dhuftee dhiira firaan dorkine wannummaan dhalaa cinaa deemtee waan siirii goggodattee waliin dhuftee na qabdu maaltu jira? Way yaa jawaate amma dhageeffadhu hedduu nama raruu jirta. Ana akkana qabee dhiiga keessi dhuguu taa'u. Si gaafa san na qabe bardii saqaattiin himu jira. Akkitti natuma ammoo akkitti natuma barra firiin kiyyaas dhufeeti. Waati ko bakka juusu. Hubannoo kan dhufee baran. Firiin kiyyaa dhufee Waati ko disdiba. akkaataa jiru dhufee bare. Waan qabanii beekaa. Hidda kaan barkanii. Waan garaa keessa jiru hunda fidanii na dura ganna qanii beekte. Boo firiin kan koo qaalaal. Akkana baneetuma saanaa kanatti ganna aamin waan isin jettu. Eessin eessuu deemtan uummata kan. Bas bakka san qofa himuutu isin beekte. Shaakara wallaahi. Ooluma naquu malee gartee bakka kana baasanii firiin agarre boo'iti. Silaa gartee egaa guyyaa san amma silaa hanga kanaa hojii teessu. Sijalaan hubachiisanii. Hanga kanaa hojii teessu barate guyyaa san. Niin beekaan beekaa Garuu an guyyaa san xiqqashoo maali waan wayitiin irraa fudhadha jeetiin biratti harkame isaan kana hunda quban qabanii akkasitti firii waan. Barjarri qorannoo afaan kana hunda na goggeessanii. Hayi maali qorannoon dillitu meeqoo takkaa nama jeesan nama majjeesu. Garteemi nuti nama iccitii baasu miti.
Ani citii takka illee hin baaf. Dhageeffadhu. Bas wanni ati dhiifama naa gootu qofti inni beektaa? Yaaboo an duraanis jeetiin waa'ee kee takka tuqee beektaa? Obboleettiitti jamaalee miti an duraanis jechaan dhiisee isiisan obboleettii jaamti maal jeetiin maal jeesitti aadde. Baga jarte An akkatti na duuba hojii babbareeddana dalagu jirtu hin beeku. Baga jattee wooma feetee jechuun jarri. Ulumaan xiqqoo ana irraa laafatti yeroo san. Jarri ani kan furmaatan tolchaan tana hunda na qabdeeti mana abdii hin bakka sakkoon jiru hin jettee lubbuu asin naaf iddeetiin mana isaaniiti jee mana biraaf irraa kijibatti hime. Maal lubbuu ta'e baafte jirka. Bas ni beektaa? Yeroo san waan takka wanni kijibeef ni beektaa sanitti. Namni yoo amma haala sanitti waan jiru yookaan jalaa didee isaan haala sanii natuman yoo ittiin kute isaan kana raajaa kanas bo'uu hin danda'u isinis garaan isin bo'e waan ta'eef nama jiruutu deebi'ee namarraa qabarachuu danda'a mire sababa saniif hin xiqqishoo takka kijibee beekadhu isaan markaa gabboodhaaf namni waan booda hojjechuu Tana badii takka akkasuma kijibnee baanee nu hundi namni furmaateen hin qixaateen hin jiru amma eenyu hafeef namni nu keessaa qixaatafe firiidhaame. Firii balbal bo'uu hin danda'anii sigaa. Ta firii bantaame. Nuudhaan dhabanii ulaalee waan hin taate. Isaan jiru furmaatee nama akka jabatti furmaate ati ilaali akka jibutti feeggannaa. Firen jinni daara feeggannaa. Maaliif hin feeggannaa? Uffatee deemu jira. Uffatee deemu. Anaas jira boo anaas jira. Anaas jira. Gidaar makana taasise gidaar mooni nas daa bade gartee mi jawaadeen nana garo kanuma dabra malee gartee mi kilmaga akkanuma irra godheen na bira dabra malee waan mata wanni isaan deddeemanii san waa takka si biran baasu. Ati dhage maali si jaa firii nu baree xiqqistaa teenya hunda baree nu wajji jiraatee janii laajjarri if nyaachu jiran garaa keessatti hubannoo ajaa'ibaa moo seenaa godhu jiran akkamitti bagaan abbalee jiru. Bagaan abbalee jiru. hedduu Asaa dilata na bagaan iftuu qabaadde. hedduu takka gadi Silaa kopatti akkasuma nyaadhabee hafaa beekatu. Zakkoo jechuun leencoo maaliif maqaa lama baafate Jiraatu jiru. Faamu namni kun maaliif maqaa lama baafate Leenca ayi. maqaan isaa kan namni beeyne jiraa maqaa asirratti ol baafnee naasoo dhibba takka bas gaarda lameen makanaa yaamna malee akka namni beekuun feenu lameen kanaa namni baruu fi feene tokko malee nama jijjiiree deemu beektu. Amma mungkin bar nama afaan dhufu hunda. akka gaara Dhiiroo farsaadha dhiiroo leencoodha dhiiroo firiidha jaanii kana. Ambata barfatta dhoowwa. Mukatti kana dhidhiibuun oola. Aboo atillee sin qabadde akkasitti dhiyaate. Isaan gidaara. Nama gumaa ilmoo isaanii baafachuu dadhabeetu. Nama barbaada. Nama hedduutu baay'inanii haan gumaa ilmoo baafteeti. Gumaa jan gumaa. Raftuu yaatu cufa. Gumaa jan barsan. Gumaa maal beekas baafachuu. Silaa mana sana. Duwaadeen akkuma adda silaa ilmoo sana akka dhiyaatu hin fadhuu karaa. Fadhu waa takka inni seesaa. Dhage awwaan takkatanii irraa eegani beektaa? Silaa mana gartee firiin ittiin warqesan jijjiiruu baatanii gumaa osoo barbaadanii fi gumaa ta'anii. Hin barbaada gumaa. Silaa fi gumaa ta'anii. Duwaadeen irraa dhaluu fadhu. Akkuma dalee duusaa godhachuu. Isaan walumaa gumaa ta'an silaa keessatti ittiin waliin sunti mana isaan miidha sun firiin dhufee akkasitti isin waliin dhuftanii isaan waliin daaraa ta'anii walumaa gumaa ta'an. Aboo silaa dhufanii bareeda. Ogumaan dhufanii lakkee. Dhufne malee silaa bareeda. Ogumaa mana isin jalaa jiranis maali? Malee amma nuti qalbii takkaan tattanyee nam tokko kan waan godhuu danda'u numaa hin jiru wala furmaatee wala juwaadee wala caalaa Amma gammachuu miskiina barbaada. nama tokko miskiina nuti maa gaafirraa yeroo amma tokko waliif too dhiifne malee. Maal isaan akkuma bashannantuu taphachiisan gartee? Akkanuma godhee dhiisi. Isaan akkanuma goona malee isaan bara akkanuma goona malee waan qubna gararra goona. Ammoo silaa nama isaanirraa daffa ufaa harkannee nama ana jeeqan isaanirraa. Nama jajjabaa. Nama jajjabaa baasila harkanne. Tana ciiftoo yaadu akkam goona Sadi gottoo akkana. nama gumaa ilmoo isaa baafachuu danda'e. Ilmoon fadhuu. Ilmaan guddifachuu yaada amma jedhanii. Isaan kana firii kanuma goggodhan malee. Abooti baguma sirraa. Silaa nama jajjabaa fa'aa harkannee wayyaa beekadhu. Namni jawaatee furmaateedhaa fi haalaadha kana goona. Yaa khibar isaa kun illee hin tolani beekee. Hoo gonee hubii takkaan ichi buutii beekadhu hubii takkaan. Qilleensan gaanji. Qilleensan gaanji yaaqe. Hafuuraa faane boo kana gaanji. Amma bakka seentan laalladhaagaa. Bakka seentanii bartana tuffadhuun siin jara sadeenu hangan takkatti ilaalinii. Turtuura isaanii hedduu isaanii sana turticha sana hedduu isaanii sana. Hojii jira hojii jira. Nama akka Bara miraa ilmaan miskiinallee dhaltee. tura ammata godhuuf yaada. Nama akka miraa ilmaan dhaltee duraanuu. Dhugoo beektii sana isa sana heerumu hoo. Carraadha. Hedduu balleessite caala sana heerumu ammoo. Mee hafarsaa kan jedhu carraadha. Hireen bakka si geessitu hin beekan. Hireen dhagaa halkan darbanii jechuu dhageesse. Dhagaan dukkana keessa darbite isa bu'a. Qooda rabbiitisan. Waan rabbii godhiisii katabe numa fuuta. Ta'e ganaa bara ammaas. Waraata irraa ol malee. Sinteetii bituu abjuudha manaa maarsan. Kotte sanii Summanaa yeroo isiitiin kottee san. Ilmaan illee histiitiin irraa fuudha. Furmaata illee ilmaan san Ilmaan irraa fuudhuun dirqama. fuudheetiin geeleeti yaadachaa. Ilmaan irra deebiitiin fuudhaami. Geeleeti yaadachaa. Dalagaa sheexaana tanaatu akkana na godhe Laa ilmaan isiin beektaa akka geeleef hin deebifne. Ilmaan qabdiisiin.
ilmaan qabdu. Hin qabdu haa ilmaan Jawaadeetiin baan. Gaafa Jawaadeen isii kana irraa dalagu ta'a isii mataa isii. Jawaadeersi irraa dalaguu isaa agartanii ilmoo irraa dhaluu jibbanna irraa darsan eegarraa baase alhamdulillah jeeti itti dhiise. Alhamdulillah jeeti dhiise. Arra ilmaan isaa sadeen harkaa qaba ilmoo dhiiraa dhalaa qabu dubara sadii qaba maashaallah. Gancoon natti fidin geene. Ilmoo biraan fadhu jeeti irraa hojjiise isii. Booddeen si isin qilleensa maratti hafuute. Dhumoo jiruun jiraatin jii harkumaa ol keessaan qabaatin. Booddeen mu dhuftee isiinu. Ifiifuu isa gurbaatti irra dhiiftee dhufti. Ifiif nu dhufti bakka irratti jirru. Garuu maslaa nama jajjabaa Jawaadeetu isa duuba jiru silaa nu laalta. Silaa arkannee feenaa bartaan amma. Kana miskiina yaatu fi fuura akka tuulee maa itti goona sodaatee nyaatu tattaa'u.